قدين تاو كان أرجو يباسي ثم جل ديم أنا جالسة بالليساو سلانة بيردرات और पैसे पे خربيسو ما تي خربيسو ما رجال فديلو تكافل أمتين بيتو Dhugaa keeti zamaan بيجانا قوة جوي دوغاسي تنيسن naabballeesse jannaa teenyaa gaafa sanii amma kunoo sheenameetiin ammoo jaalalti teenya sharaftee sheenameetiin jira homaa ayyaatnaa. Laala enggidi daftee namadiniif koi waaraan abduu malee ala deemta ati maal irraa hirriste jenna ifisiif gaafa dhugaa maal hirriste Yaa waan balleessitanii beektaa waraatu jannaa waan goote gaafa sana akkanumattiin si dhiisee deeme. maal hirriste Badii teetii sim xiyyaa akkuma himte teetii sim. وإيه وانت كمبل كانوا من الاستاديوم No dhuguma himi. kan soo balleessitee deemne waa namarraa dhabdu malee takka kan hojii godhu maal irraa hirriste naafi haasaa lakkuu أنا بدين كب بخاسي دالا تبر تطلع نصو بدي بروي يعني دالا أنا بتوقع مريا badalaa san maasirratti oofa jennee erdu maashinii arsuun daasaa maal irraa sirraa dhabe gaafa maal balleessitee nyaanyi hin qabdu لا واني برود تفترقا دالا أنا رتوقع سنين زالتين أنا الدنيا نافع بيته لكن أنا الدنيا نافع بيته No wanni لو نمو واقعية كلن زالدوان wanni keessirra jiraatu maashina kee kaasa bara nyaanyi hin qabdu maaliif si dhiisee deemaa dha bara maal balleessite maal ati maal balleessite waan inni dhabeessu magaa namoota biraatiin si dhiyaa namaa akka nama qalloodha dabbaan qabdu dhalaa qaqalloon faduu ta'e biraan jirtu reewwa isaan fuudhu haganuma wanni inni irra nadiisee deemu takaayyatan hin jirtu isin bira miidiyaarra jira bar way ima warra jira ifumaaf dabbaan waan hin qabneef hin jennan माल तो कनो बोले सी असुतोल ना arteetis ni jaalatte isa mucaa achi deebiira isii as baase asii पर गुण में लगे waan maal hin qabne उसने कना था Oime, असु काम गोतन पर ana iba khagole. हां आये तू वाके नो तू वा السلام عليكم वालेकुम salaam. كم لقي فيادا मुझे कम कर दिया alhamdulillah فيادا الحمد لله तुम्हारे कहते कांगल चिने दमने तुमुर्रा आइए एफ एन डे हेलो अंदर तुम लोग वहाँ मशीन को जुट तो नहीं देना ना इसमें भी तुम जुट हाय गाइस السلام عليكم مرمنا alaikum salaam आइए जन्नत है ना फिटते याद है ये सुमो तो उन्ना को कम जरा आई थिंक अच्छे ना पक्का ee yaada khayyab थैंक यू Gamma to tolerate baru. Aye. ओके सेने जरा पर रेफुन था ना सुना मैं सेने रो देखते कर रहा हूं भी करता एक बार ऐसा एक बार Mana lo. सेने ले हम सिल्लो ले सिल्लो लूं तंदा Aye sebe. السلام عليكم वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
عليكم السلام. زمانون انتبهتوا زمانه موت الرغاشقة. ناي شرفتي مالي وني موت كيف كورتي. في خير هي ها هي هامال ناي شرفتي سمبودو سيجا دفيسي جيبر شوجي ناسون هيا ناي شرف لقى الرياضة هيا جلاس بدني نجي قبضة جلاس بدني سين أبيسي مرباد في أبوان جلا سفرتني أين يشينكو هاي أيوة السلام عليكم أكنا هاي أحمد سكالير سيفير هانا لالو تنجرتو سي يادي أكا دوغاتي نجلا سفرتني سياركا چو ددمني نتسياني قيو لايبو مرة تيسا سنين برباد خير فيها يا تنتي يوم جرجلتي يو جراتي ما ركو قواتي وبلي سخية فتاتي بيتي يو جراتي اللي ركو متري هاي كوريشي نبلي سخية أيوه تيدا Gaabii takkaan qaba yoonni keessanuu ayiteen yoonni keessanuu habiibochee warri laayivii jala jirtanis dhugaa taphachuu fi akka feenetti raahaa godhuu rakkoon qabu godhutu wanni beekuu qabnu sagantaa obboleessa keenyaaf jeeshoo qopheesse san irratti waan san wajjiniin deemu waan san ilaallatuu fi waa wal bobbooharsuu danda'u irratti akka dhaabbannu fadhee fi keessa salaamtaa wal gaafachuu fi waliin qalaallatuun akkuma jirutti ta'ee garuutu sagantaa wanni qophoiteef kana hubadhaa warri amma dhufte yoo jiraattanis yaalan ta'e. Kan maal jechuu barbaade dhiifamu. Thank you Jaalatu. Galatoom. Okay. welcome ayyuu teenya atis galatoomii baga dhuftee abdiin keenya kunis sagantaa asirratti eegalee jira abdii jajjabeessaadha nama wal jajjabeessinee akkasitti sagantaa bareedaa akka inni qopheessu yaada sagantaa inni qopheessu irratti yoo qabaattanis kannaa fi akkasi hojjeteen. sagantaan taa akkamitti haa hanquman qabu ammaan dhufee sorry guys. Abshirrakum go. Na ibsu dandeessaa Qureeshiyee. Okay, Abdi. Asumaanu deemsaarratti ni galaaf jeetii yaadaa isii amma gaafii gaafatu kanas. Sagantaa kana booda qopheessu kana torbaanitti immoo torbaan lamatti immoo torbaanitti guyyaa meeqa yookaan hagam takka qopheessitaa bu'aasuma. Sagantaan torbaanitti keessummaa guutuu akkaniin qaba intarviidha. Sagantaa bashannanaatti guutuu torbaanitti oggulamu kan mijatti mana fayyadamee sagantaa qopheessu. Torbaanitti sagantaa oggulamu yoo akkam guddate oggusanii torbaanitti. Intarvii bashannanaa fi sagantaa tokko. Yaa tapha intarvii sagantaa sadii. Anis idea nan qabu abdee TikTok akka Instagram sanitti because namni audience hedduu waan jiruuf jecha gaafii namaa pin godhuu waan hin dandeenyeef jecha gisee ati interview fixatte nama jabaa hogguutu amma fakkeenyaaf gaafa laayivii qaamii seenu poolisii mana jaalfaatiloo poolisii mana ibsishaa jedhanii ijoollee hedduu jira. Asaantiin faan sappoortisu godhan jeetii yaadaa ijoollee moonitaraa kan taaf nama keessaa yaada bilchaataa qabu sagantaa gisee gaafii namni gaafachuu barbaadu jechuun gisee namni gaafatu. Ol baasanii nama takka takkaan buusanii jechuun kiraawudii akkasirraan taane namoota icon ta'e namoota jajjabaaf moonitara guutuu kanni piinis waa hunda ni ta'a bareedaa si dhufa jeetii yaada at least irratti dalaguu yoo barbaadde tiktok torbaanitti laayivii guyyaa sadii yeroo guyyaa lama most ta'uu qaba torbaanitti guyyaa lameen san keessaa guyyaa takka speeshaal nama tokko fiddaa gisee dhumee booda sagantaa bashannanaa nama tartiibaan namoota tokko nama dandeettii qabu kabiraa nama jabaa kireet godhuu dandeenya waan ta'eef nama biraattis ol baasanii ijoollee moonitaraa nama jabaa organaasii jala sii godhu ati hin cinqattu jechuu giseessan. Koomantii namaa dubbisuutti hin cinqattu nama kanaan ol laqee kaaniin gabbuu seettee hin cinqattu ijoolleen moonitaraa iskiriinallee sii tokko taattaruu danda'an sa'a guddisuu barbaadanis sa'a qallisuu barbaadanitti. I hope ijoolleen asaantiinis. Maal jette? Zammaanoo doorii diigee jechuun deebisaa mee guutakka. Ni deebisa. Zamaanoo dubbachuu ni turre waan baay'ee abdii. Kawulseen hundi zamaanuma jaa zamaanoo hawaasa takka Doorii diigu jeetti. Zamaanoo Adiraa bulchaan baay'ee taasaa. maaliif akka muutu godhatte nu walitti hin jiru maaliif godhatte silaa? Abdii qamoottiin jira ammaan tana dubaan wanni dhaame qamoottiin jira. Zammaanoo mirkaan ejjumaa si raabsa. Ejjumaa na raabse. Biyyeen hin jiraatu wanti dubbatu.
Wayin sirreessu jira abdeeyyee harkaan bara saniifin qamaa inni godhu jira. Tokko hayyee Waantis jaalatamtootaa fi hordoftoota sagantaa keenya xumuruu xiqqootu nu hafe yoo dandeessan namoota hedduu as jala ture sa'a dheeraa sa'a shan akkana nu jala turanii illee walaloo jechuu tokko filaa. Abdii ammas takka waan takka isinii dammadu jira jaalfadiiloo abdii hunda keessanoo isaatti gastuu warras gubbaa jirtan. Keessaan dubbisnee baddoo fi callaa asuma walitti araarsuu qaba. Amni haasoo nama sokke. Haasawuu osoo hin ta'in yeroo amma keessaan gabbuutee dubbisnee isaan araaramanii hawaasni kun akka isaan araaramanii sarkuu qaba. Hojii gaarii akkana kanas hojjechuu qabna because obboleeyyanii jedhu waldhabbiin fi haga fete guddallee yoo jiraatte maqaa keenyaa miti jechuudha. Isaan lachuu wal biratti harkuu feenaa akkuma duraanii deebi'uu qabanii. Ani asirratti dhugatti feesbuukaa fi hundarra giseen harkeedha amma amanuun turre amanuun leen fadhu yaada waanuma dhugaati zammee kiyya habibi wallahi waan amanuun leen fadhu dhugaas hin fakkaattu natti I hope wallolan jee yaadu ammallee harreen dhiittee itti guuti badho harreen dhiittee Kee wal irraan cabse. no harreen dhiittee ilkee wal irraa darbitu. Nah, seeraan dheeraadha. Inshallah osoo isinuu hirmaatanii ta'uu yaala. Ni hayyee hundaa kun. Waan fedhe haa ta'u abiyyee namni waliif irra dabruun numa jira namni walirraa waa ajjeeseetu wal ta'a. It's okay sana keessaan nagoona maan qabu. No bira taa'uun qabnu amma akkuma zamaanoon jee keessaan guruun dirqama. Yeah, Olan family. At least you tinggal itu na eros and hello. Nin daga abde follow na def siro bra wala lo dadda ko pese lufa. Wallahi. Belje kata. Baret tu harap ke? Abdi. Wallahi tetap sakare ijje kana boleh nade ni. Ano kusti nade. Aye. Bro sagantaa bareedaan itti jabaadhu. Ati immoo akka itti ilaalu jechuu kana gubarratti akka nama sagantaa haaroo duraan turte update duree deebi'eetti osoo hin taane roga TikTok amma jiru kana guutuudhaaf jijjiiruu qabda. Qofa miti akka maalee jijjiirate hunda maalee itti fa'aa qabda jechuun dha. Aye. Maalayaan hunda jawaadhu sijaa nagaa naatu asiin jiru. चलो तो फाट आइए थैंक यू मैन बोलते बनाइए के मर्दोफ्तोत इंदडम ने इस इंदावतों ने जले जितना है कि मां इंदडम ने स्पेशली सरप्राइज हद्दा मल्ले तबिरो कुर्बान मखाना सुम्मा इसी नक्कान जालतन तरबीही यखजल कबा ताकरत खनजल कवदेमो nama isin akkaan jaalattan akkaan dinqisiifattan nama ajaa'ibaa viidiyoon inshallah maxxansee isiniin gadhiisa gaafiilee barbaaddan hunda koomantiidhaan ni gaafattanii waan hin akkaan isin gaafadhu barbaaddan gaafiilee keessan keessaa muraasanii fudhadha gaafiilee mataa fi yaa'aniif ulaagaa guuttatteen qabaa san isiniin fudhadha akkasitti keessummaa san bifa bashannansiisaa ta'een gaafiileen irra guddaan gaafiilee bashannansiisaati warri TikTok warri amma dura hin argine keessummaa biraa isiniitiin qaba torbaanuma kana keessatti yoo rabbi ta'e sagantaa jalqaba intarviiyaa nama sanii waliin godha akkas inshallah I think dadhabdanii jirtan hundi keessanuu anillee dandabeetiin jira mee dadhabdanii jirtanii laal mirga keessanii isiniin dhiibu kabajaa fi jaalalanii qabdanii akkatti as jala taa'utti jirtanii wallahi hin beeka rabbi isinaa kabaju hunda keessanuu sa'a dheeraan jala taa'utti jirtanii Mo nama dila kana wal galchuun dandeenye namallee addaan hin beeknu abbaa kanaa walloo qaba abbasan hin beeknu yeroo biraatiif keessaa wal galmeessine waasaattis tahee waan birootiin galmooytanii akkasitti isin onlaayinaa jechuun amma akkatti addaan illee isin hin beeknu saniif dhiifamallee. Hayyee dadhabanni nuti illee dadhabne
Reefu leengalaatiin ija nuguu jira. Galatoomaadha. Warri hirmaatan hundinuu warri daawwatan hundinuu galatoomaa. Yeah, go ahead. Galatoomaadha isin hundinuu ulfaadha. Warri yaadaanis gorsaanis waa hundaanuu nu bira dhadhaabbatan keessummoonni keenya hundinuu ulfaadha. Sagantaa bareedaadhaan akka dhufu abdiin hin shakkinu. Gaaffii keessummoota gaafattu immoo keessummaa keef dura beeksisiifi hawaasni waan gaafachuu fadhu takka takka. Waa'ee isaa maalaa gaafadhechaa hawaasaa sirmaachisi. Sagantaa bareedduu ture. Eegallee kee bareedaadha. Rabbiin deemsa kee siifaa bareechuu xumuran jiru akka xumurtuun fadhu. Adeemsa kee rabbi siifaa bareechuu. Jaalala namaa rabbiin siifaa tursiisu. Akkuma amma dura sagantaan kee bareedaa ta'e ammas bareedaa ta'e akka tufuuf ta'emaa waan eebbeefu jeesan. Waan tagatee manni hundi nama jaalatu miti dogongora namaa eeganii kan hin jeesanis keessatti quba qabaachaa akkasitti itti fufnaa keessummoota agaruu feenu miidiyaa irratti warra miidiyaa irraa dhabne hunda akka nuuf iddoo abdii qabna. Galatoom. Thank you so. Galatoom. Desi maal jettaa fi Yaaduma isaaniitiin jettee fakki namni waan tolchi yaadu waan balleessis hedduu jira. Namni keenya immoo wanta gaarii ati hedduu gootudha. Wanta badaa firii tokko sirratti eegaa. Soosanii inshaallaa rabbi siraa eegu. Nuti si eebbisnee jira baliyyeen keetii. Akkuma biyyaa keetitti akka yaaddee walitti funyoo ta'u abdiin qaba. Karmatti itti nufuu fi jabaadhu si waliin jira. Waan si hojii qoodamuu barbaadu. Hundaaf si hojii jira si irratti barbaada. Galatooma yaada biraan qabu. Warrootni immoo wangeellee mana keessatti argamanii si jira dhaabbatanii ijoolleen Oromoo kutaa garaagaraa asitti asirratti irraa'ee hundi isaanii isaa galatoomanii yeroo biraatti illee akkasumas walqa isatti qe'ee jaalala otoo biyyi jaalalirraa dhuftee qoodii fi siindaa naan jiraadhu hunda keessanuu isin jaaladhaa galatoomne. Thank you, Gadi. Ulfaadhu. Zamaanoo ni jirtaa? Abdee? Ayyee, atoo dhumarratti yaada hawaasaa kanni. An yaada an jabaadhu itti fufiin siin jaa waan bareeda jirta. Jabaadhuun siin jaa gaabdee kiyya. Maali jaa waan biraa? Yeah, thank you. Jechuun hawaasumaaf malee anaaf miti hawaasaa. Yeah, hawaasni illee gaa hawaasni akka dhufee si jajjabeessee si bira dhaabbatee sagantaa ta'etti jaalatu abdiin sirraayis qaba. Hawaasni illee hawaasa nama jaalatu hawaasa waan bareedaa waan haaraa fadhu. Akkasitti gaa hawaasa kanallee jajjabeessitee atillee hawaasaafis bakka rakkoon jiruttis hawaasaafis sagalee ta'uun dirqamaa sagantaa keessatti addatti waan adda addaatti si mudatuu danda'a. Bakka rakkoon jirtuttis rakkoo hawaasaattis hojii qooddachuu qabda. Kanuma kana gaayaan ni jiru. Jabaadhuun siin jedha. Ulfaadhu zammee hiyyaa warroonni asaantii dastuu zammaanoo fi warroonni gastii gubbaa isaa dheeraa na waliin turtan wallaahi hedduu galatoon gaddaa. Naafi asaantiin immoo bakka takkaa seennee zammaanoon jirtuun akkuma agartan hafuura baafachaa gochuu jira. Sani daawwattoonni nu jala jirtanis irran isinii deebi'a warreen mana teessanii makiinaa oofaa kushiinaa nuun dalagachaa barcarra nuun ta'a warreen nuun booharaa barumsas fudhachuu turtan hedduu galatoomaa hedduu ulfaadhaa keessummoonni keenya warreen dhuftanii yaada garaagaraa yaada guddaa ta'an uffataniif galatoomaa torbaan kan ammoo keessummaa eenyu qabannee akka dhufu immoo isin beeksisnaa inshaallah walitti deebinaa. Asuu baay'een jettu. Dasii baay'ee. Gammee baay'ee. Eegeettura.